shari'aan islaamaa amantii waan dhorkituuf dirqamni narraa eegamu walitti isaan fayyisuu jecha qabeenya isin gaafadhu na isan hin gaafanne ani waan akkanaatti uumame miskiinatti himtee kanaafi yoo walitti isin fayyise yoo kamii yoo nageenyi uumame yoo akkamiin jeen yaati teeti hojii yoo nageenyi yoo ila ammaatu maaliif natti himini haddi sana maaliif waliin geessanii jetin gaafadhe waan fi amantana isaa qaatee kun turee jira bariina jetturulle ilmi namaa walitti nama fayyaa walitti isin araarsaa jennaan gaafii ani isa gaafadheef gartee manguddummaan isa gaafadhe kana booda waan dhufu hin beeku jetin rikoordi godhee rikoordiin sun ni jirti ragaadhaaf taa'u jirti jechuudha. Ani fuudheetiin jira jaartii lammadaa taatee jiraachuu ni feetihi ni taa'afi naan jee dhipha qaqaseetiin fuudhuu mirga isaatii shari'aa islaamaatii hayyamaa fi ani walumatti fayyisuudha jeeni sani fedhii isiitii fedhii teetii garuu ani walitti isin fayyisuu qofa dalagaan kiyyaa walitti isin araarsaa jaarsaa jaartumaa keessatti deebitanii haan jeen rakkoon qabu sokondii lama kana caqasee intahuu ani dhiisiin fedhuuyi takkaa jirtu baddee jirtii walitti deebi'uun ulfaataan irraa dhiisii farhaan naan jee lakkii jeetiniin nageenya habuu jee falmee hin barbaadu naan jee gartee eega yoodhaan fedhiin qaban yoo isiin fedhiin qaban namni kun dirqamaan walitti wanti ta'uu waan dandeenyeefi raafuu naan jee obbeen jeeni tara steeppii lammadaa jechuudha isiin waliin nu araarsi jetteetiin kan ergatte qabeenyaaf ergatte angaruu dura araaran dhiheessee jechuudha araaraaf dursa waan ta'eef Sambooda George gartee miliyoona 15 ol gartee qabeenya biraa qabaa dahabas meeshaa mana akkuman jechuudha isa biraa deemee karaa alaa deemetti nagaumaannin biraa deemee meeshaan teessachuma jirti dahabaa fi taanzaanaayitii dhaafi dahaba alaa akkanaatiin gorsaa keessa qaalii qabaa miliyoona 18 oliin qabeenyas biraa qabaa jettee ani maali miliyoona 18 kun maaliif baaftee akkamitti kan teessan hin gaafanne gaafuma isin wanti naan jetteen dhaqee gaafadhee wanni inni naan je'e wanni gartee gaafa jaarsaa jaartummaadhaan hojii jiran walii godhan suni sagaraa ta'ee jira already waan hin jirre kanaafuu ani kana biraa qabdu qarshii amma yaadadhu qarshii 150 moo 100 takkaan na biratti hafee naan jedhe Dolara moo maallaqa Itoophiyaa? Maallaqa Itoophiyaadha. Okay, ayyee. Qarshii haga tokko natti kannite sanirra haga tokko deebisee qarshii 150 moo 100 tun na biratti hafee naan jedhe I think toruma kana jechuudha 150 fi 100 keessa kanuma saniin booda nin deebi'ee jechuudha waan inni naan jeen itti himee gartee beellama lammataa waliif beellamneetiti anaa fi George jechuudha gartee konsertiidhaaf karaa Qatarii fi kana deemu ture biizii ta'ee ani san argachuu dadhabee waliin harkannee jechuudha san booda bilbilaanis argachuudhaan dadhabee eegasii gartee inni halkan qamaa guyyaa yeroo hedduu waan rafuuf gartee manguddoollee dabaladhee manatti dhaqee mana ijaafadhee dhaqee dhabee achiillee dhabeetiin kutee jechuudha. San booda dhabuu kiyya isiidhaan beeksisee tanuma wanni inni irraa beeku hin jirtu tabiraa. Osoo itti nimin fuudhuu isaa wanni keessaan sitti hime jechuudha. George walitti isin araarsaa hoggaan jiruuni rikoordii lafa jira siin jeetiin jira maaliif akkasumatti ta'u jirti rikoordii maaliif
waan booda dhufe egaa manguddummaatti seentee riskii keessa galtee jechuudha atilleen sii galee. Akkas. Kanaafin rikoodii sanillee godhee haa ta'u fuudheetiin jira naan jee warreedii fuudheetiin jira naaf siin adda baanee jirra naan jee adda buluu gartee sun rakkoon qabu shari'aan islaamaa hundaan geessitu gartee rakkoon qabu walitti hin sinaarsu jennaan qara dubbiin dhumattee jirti hin barbaaduu jee yaada akkasiisan dhiyeessinaani. Ani gaa dirqiidhaan nama dirqisiisee walitti dhiibuu hin danda'u. Hangan danda'e dada uumuudhaaf gartee qabrii tiyyaaf walitti dhiyeessuu yaalee sammooda gaa dirqisiisuu hin dandeenye irraa hin dhaabbadhee jechuudha. Ta itti himuutii fi itti himuu dhabuudha ani hin beekne. Isin natti himee jira natti hin himne gaafachuu dandeessa. Hamzaa keenya galatooma. Tole. Tole galatoome faraan keenya ulfaadhu. Yoo nu barbaachisaa ta'e sagalee sanillee itti nu hubantee dhageeffachuu hin oollu fuulduratti. Maal jetta murtii guutoo? Waan jettuu jira? Ani asirratti wanni nan jechuu barbaade dhimmi waa'ee kanaa nuti hundi sooshaal miidiyaa irratti argine. Mataa kiyyaarraa jalqabii dhiyeenyuma kana waan naafamsaas waan keessa beekne addatti waan qabnu qabnu. Ammoo wanni hubatamuu qabu miidiyaa irratti bahee silaawa miidiyaa irratti bahee jira. Tabiraa faraan diiteeliidha keessa gabbee kaafuu kana dubbate namni yaada kanarratti deebiin qaba jiru yoo inni sas jala jiraate yookaan lakkee akka faraan kanatti anis gama kanaan naannatti wajjin ture deebiin kana jiru jiraate akka ol galchuun asumaan yaadachiisuun barbaada. Dhimmi dhimma dhuunfaa isaaniiti malee dhimma nama biraa kutaa yookaan immoo ilaalcha tokkollee keessaa akka hin qabanne akka hubatamu asumaan dhamsa kee dabarfachuu barbaade. Itti aansee gaafa maqaan nama tokko ka'u Feesbuukii fi miidiyaa garaagaraa irratti wanta kun ka'aa ture. Sii galeeme lakkii mee evidensii kam malee evidensii kamiidhaan haga ammaa wanta kun dubbatama. Hajoorraa ishii tana gaafachuudhaaf walumaan taanee yaamnee ala wanni biraa kan jiran namni hundi akka hubatuu fi itti fu'a. Akkuma keessa jira. Doktor asirraan itti dubbannee jira. Joorjii keenya nu dhageeffachaa yoo jiraate takkaa saahibni Joorjii yoo as jala taa'ee nu dhageeffachaa jiraate saahiba kee asitti nuu fidi waan jiru gama isaatiin nuu himuu danda'a. Kevin Boscoon as jiru kun ammoo waa'ee gartee waraabbii muuziqaatii fi isin she was in charge jeesii galee waan akkana dalaguu keessatti isiitu nu hoggonuu ture waa hunda isii baasuu ture jee tartiibaan ammoo itti haasoyne isaasi I think waan amma nuti haasawaa jirru kun galaaf hin jirunne. George evidensiidhaaf ni ta'a. Evidensii qabatamaadhaan. Evidensiidhaaf as nu taa'u jira. George, Kevin, you have all the receipts and all the information that you've been getting as a payment, as an evidence. Do you have it with you, Kevin? If you hear me, unmute yourself and tell us for this room that you have the evidence as a receipt, as a payment that you've been getting from lady from the state. The money she gave me cash.
because I think at that time there was a problem sending the dollars from Ethiopia. So some of the cash she gave me cash, but I still have like all the receipts. Yeah, I have all the. Yes, I have all the. Cash, it is from her. That's you can confirm that's you've been Yes, getting money from her. yes. Thank you. That's what we need. Ani Gabuye Galatoma. obsi doctor ammallee albamuma gartee joorji dalagaa ture san namichi kun namicha istiidiyoo ta'uu fi ta'uu dhabuullee proof nu godhuu danda'a beekaa. See? Yeah. Kevin, the album that's been you the producer. The album was done in your facility. It was from Georgia, right? It's not the album. It's a song. It's actually It's a one song, yeah. Yes, One yes. song. In my studio. It was Yes. it was George. Yes, it was George. You can attest Thank to you. that. Yeah, I have all the communication with him from Telegram. So I have all the receipts, me talking to him, making changes of the video, the audio, sending files, WAV files, all that. I have all in my, on my Telegram. I have all the chats. Bareeda. Tole, tracking kun. Gaafii Okay. takka wanni gaafattuun Kevin, Yes. Yeah, I can hear you. ya yote pesa ni ilikuwa pesa ngapi? Yani ni yote Yote kutoka from the audio production, video, traveling and everything. I quoted 8,000. ati sija kusikia brother, sorry. اتبل بلا منسى. Ya, tuendelee. Okay. Namoonni Joorjii kamii jaansaniif murtii maqaa Joorjii kamii yoo ibsite George Abbuutiinsa. Ni waan inni amma dhagoo jira baranitti waan ta'eef. Okay, Kevin itti dawwalanii jiranii tole ayyee. Tole. Kevin, Yes. sasa hii pesa yote ni itakuwa pesa ngapi? 8,800 US dollars. Yes, because ilikuwa inaketa for transport, SGR tickets, accommodation. Tulikuwa na big team, audio studio, all that. Hizo zote from my end. So I don't know how much they spend on their flight and everything, but me on my side, I booked all the hotels, the location, the vixen, the film gear, audio for the correction, because alikuwa nataka kubadilisha audio, all that, Kevin, the last, including my crew and my labor. All inclusive was 8,800 US dollars. Kevin, one more question. The Yes. person in charge for the payment, can you name that person? Irra bilbilu jiranii. Yeah, maqaa ishee akka dha'u barbaadeeti. She's in charge, but clearly maqaa eenyu barbaadeetiin ture. Kevin, and I want to repeat the question one more. The person in charge that you said, can you name that person name? Yeah, she's called Ambateka. Yeah, she's called Ateka. Thank you. Yeah. Jina yake ni Atika. Yeah, that's how I know, even when I'm Jonah jina yake. Okay. Yeah. For the financial, of course, financial, yeah. She's the one who is responsible of financing everything. For the work that is going to be, the work for the work that has been done, she is in charge. Yes. No. Full amount, yeah. Hojiidhaafis in charge dha, maallaqa kafalis in charge dha bakka lamaanuu isiin ragaan tanuma galatooma. Kuma sagalee fi wanti
Hayyee. Hongii tokkorratti akkasitti ilanga doolaara 8,000 ol wanni godhanii jechuun noolii isaaniitii fi gama isaa seenee jechuun wanni Ego fuudhan waan gamta akka waliin turan tarii daa'imallee waliin qabanii eega wal laban waan gamta akka waan jiru tokko nuuf ibsitee nuti ifamu. Aposto, okay. Tole hayyee tanagaa wanni gaafa naanti kaagaa. Umemaliza make mute, sikilizeni sasa. Tole hayyee. Wanni gama isaa deeme doolaara 8,000 fi 800 jechuudha. Akkasii miti jarana. Yoo tokko goruu wanni isaa harka ga'e. Obboleettiin teenyaas akka jettee wanni gartee gamasitti nurraa ba'ee hoggaanii fi lakkoofnee doolaara 10,000 biranii dhaqaa jette. Tungaawwan gartee ittiin hoteela qabatanis isaaniitu beeka. Tole gaafii amma dabbaal gaafate san dhageessee ambar. Dhageettiin jira anaa fi Joorji itti ol fuune 2015 akka Itoophiyaatti jechaadha. Akka Ameerikaatti hoggaa deebisanoo? Akka Ameerikaa I can check. Ama 8 nama booda jirtiin saa. I think 20. Okay. Amata 2023 da. Yeah, 2023 or 2. Yeah, 2023 because Ethiopia nama didami sadde jirami. Yes, 2023. Yeah. 2023 4 5 amata sadi jechu kasimi ambara kasimi yeah. Itoophiyaa dhaqee jechaadha. Gaafa san wal baranne anaa fi Joorji. Achirraa imallee eegalamee jechaadha. Gisee lammadaa giseen deebi'u 2022 siniin deebi'ee 2021 illee deebi'eetiin indagana malee Itoophiyaatti 2022 illee giseen deebi'u gisee san ni wal godhannaa jee akkasitti ganda keenya manguddummaa ergatee jechaadha. Warri manguddummaa turanis ni jiran as jala jiru uummanni. Okay. Hayyee gaafiin ilmaanoo wajjin qabdanii maal irratti dubbiin tun ka'uu dandeessee walitti aaruun keessan kun maaliif tahee? Ilmaan waliin hin qabnu. Wanni anaa fi inni itti rakkinni anaa fi isa jidduu itti uumame giseen asii gad deebi'u amata baatii 8 moo akkana dura biyyatti deebi'eetiin ture, biyya dhaqeetiin ture. Waan takka haalli tokko innis jijjiirama tokko ture. Maaliif waan jiru asii kara biyyaa deeme giseen deemu gaafa as jiru san telefoonaan sina jalaan kaasu haalli akka malee gaariin turre. Sanuma hubachuufiin ka'ee tikeeta muradhee ka'ee deemee kara biyyaa giseen dhaqu. Inni hin jiru obboleessa yaa dhufee eerpoortii irraa si fuudhanaan jee eerpoortii irraa gaa namni faamiliidhaan na fuudhaa jechuunis because mana kiyya osoo hin qabu mana ummaatii yaada qubsti qashoo natti ulfaatteetiin akkasitti obboleessaan koon na fuudhi jennaan anammaa as hin jiruuti taaksii fudhadhuuti qolfii fideetiin dhufaa deemi karaa manaa naan jee. Usmaan san eeguu saa yeroo dheeraa eegee giseen daba firrumaa hin qaxxitaa karaa ummaatii yaa deeme. Booda inni achiin turre karaa Shaashamannee ture hojiifiin deeme naan jee. Hojiifiin deeme naan jee aan dhufee torbaan tokkotti wal agarree
booda gaa haalli jirus rakkina guddaa ture. Anaa fi innis waliin taa'anii haasa'uudhaafis waan takka takka irratti irra waliin galle yaa gaa waan jaarsaa fi jaartii jidduu jiru hedduudha. Wanni kun akkanaa, wanni kun sirreeffamuu qabaa, kunis akkanaa. Anillee niiraa dila kanaas waan kanaas itti dhabeetiin jira. Atillee yeroo tanteetii fi waan takka takka gaa wanni jaarsaa fi jaartiin waliin dubbatu haala kee kana sirreessuu qabdaa. Sirreessuu qabdaa. Booda rakkinni osuma jiruutiin ani yeroon qabu ture dafee karaa torbaan lamaafiin oofa qaba ture. Torbaan lamaaf oofa fudhadhe san karaa Ameerikaa deebi'ee jechaadha. Gizeen deebi'u telefoona gizeen itti bilbilus na jalaan kaasuu yoo barbaadde niiraa kan keetis kumaatamaaniin sii kafalaa. Narrattiin bilbilini maal narratti bilbilaa ooltaa waan jawwajoon waanuma adda addaatiin jechaadha rakkina. Ani alaa kulli haalittuu arraan tana wanniin gamana dhufeef keessan dura wanniin dhufeef wanni narra gahee dubartii takkatti akka intala dubartii Oromoo tokkotti nama kana haala gaariidhaan waliin dhufnee balleessaa takka malee rakkina tokko malee waan kiyyaa fi waa hunda dinaay mana dhufe anarra niiraan kunillee naaf deebi'aa jee tasumaayyuu sammuu tiyya keessaa illee hin qabu. Garuu haqa kiyya kana akkaataa inni keessa turee fi akkaanani waan kiyya hunda waliin guddachuudhaaf anaaf inni abbaa mana kiyyaati jedhee rakkina isaatillee baadhadhee waa hunda waan kana waliin keessaa inninis keessaa bahee hojjetee guyyaa tokko bakka guddaa akka gahu isaaf yaada guddaa nama qabaachaa ture. Namni na beekullee na beekanii an nama miidiyaa gubbarrattillee like explain if godhee akka gaariittillee ifirraa buqqisee dubbachuu danda'u tokko miti. Garuu haalliin an keessa ture haala badaa ture. Hojii tiyyaa waliin professional tiyyaa waliin asiin intala dubartii tahee waa hedduu responsibility hedduu faamiliidhaas baadhadhee abbaa manaa kiyyaatis baadhadhee bakkaan jiru kanattis waa hedduu baadhadhee kaniin deemaa ture. Akka intala dhalaa takkatti rakkina hagaan dipireeshina keessa seenu takkatti ji'a 3 guutuu hagaan hojiirraa hafee mana galee takkaan tahee maaliifi yeroo tiyyaasitti fixadheetiin nama kana dhugaa jaalala dhugaatii nama rabbi sodaatu gizeen laaluu nama rabbi sodaatu nama salaatu nama rabbi sodaatu jedheetiin jiruu tiyyarratti fidee yeroo dura daruma hundaanuu waa hedduudhaan wanni narra gahee takkaa lama jedhee himadhee fixachuus hin danda'u namni beeku ni beeka. Garuu shamarran Oromoo hedduudha akka kiyyaatti rakkina akkanaa kana keessa jiru walaa dhiirrillee jechuudha. Namni tokko gizee jaalalaan si dhufee osoo jaalala san hin qabne waanumatti akka sirra fayyadamee sirraa deemuudhaaf yeroo tantee akka intala dhalaatti sirraa gubee jiruu tantee tana si balleessee gizee deemu hedduu nama gaddisiisa. Ana qofaaf osoo hin ta'in nama biraatiifillee qaraatii ni tahaa je'eeti. Ana alhamdulillahi rabbil alamin har'a fayyaa tiyyaniin qaba hin dalagadha. Ani nama biizinasa adda addaatillee dalagatu dalagaan tiyyallee dalagaa bareedduudha waan adda addaati kan hin dalagadhu. Garuu immoo akka kiyyatti namni akka hin taane dubartii Oromootiif guyyaa tokko wanni narra ga'e kun isaaniifis qaraatiin isaa jeetiin amana. Akkasumatti sababa bal'aa Oromootiif naa galatoomaadhaan cinaa dhaabbachuu keessaniif har'a rakkina tana keessatti isiniif siif jiranaan jechuu keessaniif galatooma. Wanni immoo sila arraan tana sammuu tiyya dhabee ani arraan tana gabbeetu isinittu dubbadhee isinittu himachuu hin danda'u ture. Waan inaan keessa ture arraan tana namni beeku ni beeka. If jaalattu yoos jala jiraattanii beekti isin hagam takka hagaan rakkina keessa ture. Yoo
yoo dandeessee si ol dhaquu ni dandeessa jecha ji'a sadii guutuu mana keessa cufamanii nama tokko dubbachuu dadhabee akka qaanyitti hin lakkaa'u kana waliin irra ga'e kun qaanyii na fakkaattee namaan itti himachuu faamilii tiyyatti illee dubbachuu dadhabee. Tole. Tole. Ibsan. Ibsan. Dhiise khalaas abshir. Jara keenya obboleettiin teenya poointii lama gurguddoo isiniitu hitte. Miceyoon tuni gaafa asirratti dhuftee himattu shamarreen Oromoodhaa takka tiyyaa barnoota haa fudhattu. Namni garii horiidhaaf jecha jireenya namallee dukkaneessuu danda'a yaatayyuu. Horii gallee. Ammoo wanni takka ittiin nama sodaachisu jara keenya dhiifamallee naa godhaa. Miceyoon tun namarraa dhalattee obboleeyyan qabdii, haadha qabdii, fira qabdii, firri as jala taa'ee dhageeffachaa jira beekan. Wallahi. Wanni tuni booda waan kottuullee fiduu dandeessi. Namni intala dhalaa haadha qabu intala dhalaatti taphatee maallaqa irraa nyaatee eerpoortii irraa na fuudhuu dhabeetitiin achi booda mana ayyootii yaa deemee jetti. Tun ammoo dubbiin dubbii ajaa'ibaati. Wanni takkittiin ummata kanaaf gajjabeessinee dhaabnu. Warri as jala teessanii dhageeffachaa jirtan. Abbichi isin fuudhuuf isinit dhufu. Sumuniin isaa isinit bahuu qabdi malee sumuniin teessan takkaffaatti bahuu hin qabdu. Ammoo obboleettiin teenya taas jala teessee waan kana dhageeffattu dhaamsarraa haa fudhattu. Tasadaffaati faamiliin miciyoo tanaa dubbii tana dhagayaa jiran Itoophiyaa keessa jiran. Wanni biraa fokkottuun takkas dhufuu dandeessii beekan. Akka amma agarruutti waan amma haasa'umu kanarra. Sii galee? Tanaaf